Amma shurrubbee warra hattootaa kanatti makee amma shurrubbee maxxansinammoo wallahi kun dubbii biraati wallahi. Inumaatu faallaa inumaatu ijoollee fichisiisuuf deema malee wanni hin deemu. Inumaatu faallaa waqa jechuun lola biraa akka uummanni wal fixu godhuuf deema. Amma shurrubbee maxxansinaa. Hinaafaadha. Koofaa kiyya yoo Jawaar Mohammad Maamma shurrubbee maxxanse hinaafaadha wallahi. Hinaafaadha maxxanse malee waan biraa tokko miti. Oromoon ammaan tana namni akka gartee daawwitiif keessa namni amma Oromoon qabdu Maamma shurrubbeeti. Maamma shurrubbee kana gabbaasee yoo maxxanse warra namoonni tokko Maamma shurrubbee nu maal ta'uu qabaa jeeti asirraa yaata kannatu jiru. Wallahi yaanni keessan inumaa hun fuudhamu osuma fuudhameetu maxxanse Jawaar Mohammad Maamma shurrubbee na dabree jeeti. Naa ol tahee jira naa ol tahee Oromoo bira mul'ate jeeti isa maxxanse malee waan biraa takka maxxansuuf hin qabu. Hinaafaadha isa maxxansiise. Bar maxxansa Maamma jechuun gosa dhageeffatu bari Jooha gaafa Maamma maxxansa inumaatu balaa biraatti gabbuuf deema obboleesso. Gaafa fuudhee Maamma shurrubbee akkuma amma ijoolleen arsii jettu kana jechuudha. Gaafa inni fuudhee Maamma shurrubbee maxxansee maqaa isaa balleesse inumaatu ijoollee biyya arabaa fichisuuf deema jechuudha Jawaaruu mataan isaa ta'u. Maamma shurrubbee jechuun nama qulqulluu namaati gara nama bashaasha nama silaa Oromoon nagennee isaa abdanu tokkodha. Maamma shurrubbee warabbal kaaba albuudi gidara dabarsanii kan Maamma shurrubbee tokko irra warabbal kaaba akka harargeetti hono. Waan takka ijoolleen arsiitillee warra jala jirtan. Jawaar Mohammad bar gaafa Maamma shurrubbee maxxanse bar ilma arsiitiin deemi ati gaara keessa seenee jechuun dabar. Akka deemtee ijoolleen arsii yookaan achi gaara san keessatti waraana ijaarratti godhuuf deema jechuun warra gaafa gaara. Wallaahi Maamma obboleessa kiyya namni Oromoo tana ija takka laalu yoo jiraate wallaahi billaahi Maamma shurrubbee namni ija takka ilaala. Ati shawaa kasiin hin jenne ati harargee kasiin hin jenne ati walloo kasiin hin jenne garte nama ati Oromummaa kee qofatti amanu Maamma shurrubbee wallaahi wabillaahi. Ani nama akkasii naga fakkeenya yoo arsii keessatti rakkoon tokko gale adeero kuma dhibbaan gargaara bar. Kuma dhibba lamaan maa gargaarsa deengaddaa rusii keessatti gargaarame eenyuutu Maamma shurrubbee dura bira dhaabbate gaafa ijoolleen arsiidhaa buqqaatu. Maamma shurrubbee dura eenyummaa namni bakka sanatti dhaabbatee gargaare. Maallaqa qarshii kuma dhibba takka ergeeti dabalata jee kuma 50 ergeef osoo ijoolleen arsii namni takka reyaala takka ergin isa boodaa Mubaarak Baaleedhaa qarshii kuma 50 erge. Jibbanna namaa qabda meenu bagaa dubbachuuf walloodhaan walloltan malee Maamma shurrubbeetiin waliin lolle ijoollee wallootiin walloltani ijoolluma wallootii wajji xumuradhaa jibbanna ijoollee wallootii qabdan fiddanii Maamma shurrubbeetti hin hirkisinaa isiniin jeeti. Akka Maamma shurrubbee kan nu yaaddan kanatti dabarsaatii kannaa hattoota ganda keessan keessa jirtu maafiyaa ganda keessan keessa jirtu gaafa isin xareedanii dabarsitanii kannan Oromummaan tunni urgooyti namni kabajaaf jaalalaa waliin jiraata garuu keessaniif keessatti dho'isitanii kanamaa kan namoonni jettan tokko hin jirtu noo neevar. Wallahi wabillahi namni kadhalatu walitti guddifatee kadhalati nu booda warri nuti dhalluutu gabbahee wal quncisa malee wanna akkasii yaamaan jirtu. Bilisummaan baanan takka dhuftu araarri jaamu tokko hin jiru. Hijaadhaan guddata namni kaganaa nu duubaan dhalatulleen. Garuu gaafa isin maafiyaa teessan dabarsitanii kannitan. Maafiyaan ganda keessan keessaa baatee ganda keenya keessaa baatee kaan keessaa gaafa baate. Miskinnantu walitti hafa. Kabajaa wajjin jiraata namni. Keessan ol qabattanii gaafa garuu kanamaa kan nu yaaltan maaliisin namuu kayfiyaa kan nu kanamaa maaltu isin hin gee akkas irratti ilaallee garuutti warri Maamma shurrubbeetti sagalee ta'u jiru isinuma qofa. Hayi isin malee namni nama kan nuun beeku. Maamma shurrubbee leencaati deesse Oromoo hunda akka ilmaan haadha isaan laala jechuudha. Obboleessi isaatii fi Oromoo adda baasee takka laalan beeku Maamma shurrubbee. Maamma shurrubbee keenya ka jettu ifi qoyti Oromummaan qabdu wallahi Oromoo jennee si amannee si wajjin hin jiraannu namni Maamma shurrubbee irra keeti boru nama biraa keeti iftaan Oromoo goota biraa keeti nuti dhaggeeffatu jibba Jawaar hin qabnu obboleessoo Jawaar gaafa kutaan isaa bichaan miidhame maa dubbataa gaafa miidhaan naa ala kutaa arfii qofa buute maa dubbataadha malee jibba Jawaar hin qabnu dhaggeeffatu dhiiga qeerroo meeqaa kan ittiin taphatee biyyaa deemu tokkoffaarra Jawaar Mohammad dhaggeeffadhaa. Arrallee naannee dhufe akka Oromoo wal nyaatu ummatuma joolmatana warri hundeessee jaare nuti isa ta'uu shakkii qabna dhaggeeffadhaa adda nuun baane maaliif adda nuu ba'u qabdi bakkummaan tunu eegee akka hundeessee jechuudha jalqabarra dhufee maaliif dhaabuu dhabe osoo gaafa namni tokko miidhamu maaliif dhufee dhaabuu dhabe eegee lolli kun baay'atee hammana deemu maaliif gabbee dubbata arra
dhaggeeffadhu karaa meeqa maa miidhamti Oromoon dhaggeeffadhu arraan tana ijoolleen qaqqabamtee haa hidhamtu jechuun jiru tunis bara obboleeyyan keenya kunis haa dogongoranii malee namni dogongoreen jiru inni nu gaafa kan bilisoomne jeetti dogongora hojjetee biyyaa deemeerra akkam bilisoomin harkee biyyaa deeme dhaggeeffadhaa nuti kan bulchaa jiru Abiyyi Ahmadi malee Jawaar Mahaammadi Jawaar Mahaammad baqataadha akka keenya baqataadha biyya alaa jireenya nuuf fiifuu baqatee ijoolleen teenya ta duutee dhabne obboleessoo ha jiru kana akkamitti gorfannee karaa deeffannaadha malee qoy karaa meeqa ammaa wal miidhamaa wal dira obboleessoo nuti kun kaleessas ifumaa wal miidhaa turre har'allee ifumaa wal miidhu jira kan hundarraa an akka yaade nama tokkotti akka yaade dhuunfaa kiyyaatti yaadni hin qabu Jawaar Mahaammad Oromoodha Oromoo Maamii Shurrubbee Oromoodha Oromollee hangafticha ka Oromoo addaan qoodii tasallaallee akka ilmaan haadha sallaalu jechuudha kana hundarraa wanni godhuu qabnu Oromoon haa tokkoomtu tokkummaan Oromoo haa jabaattu diinilleen kana keessatti maaliif dawoo diinaan ta'an diinilleen karatti meeqaan itti nyaatu maaliif miidhaa diinaan barbaannu jechuudha kana hundarraa jechuudha Jawaar Mahaammad amma yoo fakkeenya fudhanne dheengadda faannoodhaa hojii caffaraa ture deemee har'a immoo naannee dhufe Oromoo wal nyaatu tana gaafa saniif gaafa inni faannoo bira jiru Oromoon ijoolleen wal tumuu wal qabu itti gaafa san ajandaa guddaa faannoo wajjin haa ta'u san gad dhufee maaliif ijoollee Oromoo irraa naateen gaafa lollee amma kana baay'atee namni qalamee miidhame. Gaafa lollee arsii qofatti ammaati sheekottii fi atlii fidatee atliiniif dhuguma atliiniif waan kana keessaa qaba. Jawaariin argin atliin hin agarre dabbaal mataan isaa hattuu dobboleessoo kanaan dura hin agarre dabbaalfaan warri irraa haasoo hin ijeenii akkasii gabbaanii geestii irra gugguutanii taasisan. Kanaan jara akka mataa ayyaatti Oromooti fi tokkoomaa malee beekaa tokko hin qabnu nuti Maamii Shurrubbee jabeeffadhaa beekaan keenya Maamii Shurrubbeeti obboleessoo leencaa haati deesse ka Oromoo jejaan hin laalle. Dhugaan jirtu tanuma liqimsaaf irraa takka dhugaan jirtu tanuma Maamii Shurrubbee jechuun nama qulqulluu namaati nama Oromoon qabdu keessa nama isa tokko harka irraa kaasa. Wanni Arsiin bichaan adda Maamii Shurrubbee addatti baaftanii isin ijoolleen Arsii bichaan Maamii Shurrubbee nu qalchisiisee akkana nu godhe isaan nu fannisiise wanni jettanii homtuu hin jiru okay. Maamii Shurrubbee wanni isin qeexaniif hoo jiraate maaliif ijoollee walloodhaan nu jalatti qabuu dide maa ijoollee walloodhaan nu tumsiisuu dide kana bichaaf wanni isin Maamii Shurrubbee qeexaniif wanni biraan jira jedhillee yaadu'an. Dubbadhu I am Kabale. Aye. Mukhalif Bale dubbadhu. Aye dubbin dhugumallee ta'ee sirrima akkasumas ta'ee ammootu Jawaar Mohammad Oromoo kana ija takkaan laalaa jira moo ija takkaan laalaa hin jiru gaafiin kee tokkoffaa waan isin gaafachuu barbaada. Gaafiin kee tokkoffaa qooqa. hin dhageenye. Miskiin dhumaa jiraami miskiin kun dubbachuu jirra kana. Gaafii Jawaar Mahaammad ija takkaan laalamoo laalutti hin jiru dubbachuu jirra akka nurraa dhageessetti adda baafattee obboleessa kayya dubbadhu haala keenya maaliif karaa malee wal dhiibuuf ilaala. Akka yaada keessan dhagayetti bari ija takkaan laalutti hin jirudha. Ijoolleen arsii baalagee keenya dhagayi baalagee keenya tokkocha osoo nan bin kullii mata taadhaan kennaa jirra tokkocha. Nama asirraa ijoollee wal ficcisiisu mara ishii osoo nan biifne gartee walloon qusataa irti iyyuu kennaan jirtu ijoollee baalagee fi Muhammad Shurrubbee ijoollee baalagee isaaniin beeka baasee yoo kenne Muhammad Shurrubbee namni maqaa dha'u hin jiru sirriidha. Muhammad Shurrubbee nama Oromoodhaaf dhaabate kutaa addaan hin qoodne sirriidha. Kutaa addaan hin qoodne osoo kutaa addaan hin qoodne deemaa jira hin beekne abbaan fedhayyuu hin beeka xiqqaa fi guddaan kennallee hin beeka kutaan addaan hin qoodu Muhammad Shurrubbee. Garuu baalagee isaanii yoo baasee takennu taate namni Muhammad Shurrubbee maqaa dha'u hin jiru. Namni waa beeku inni arsii hin kenninu Muhammad Shurrubbee. Ijoolleen arsii bar Muhammad Shurrubbee nu qabaa jedhaa jirti bar isaa akka ijoollee wal nu ficcisiisee jedhaa jirtanii bar ijoollee arsii bar Muhammad Shurrubbeedhaa kan nu ficcisiisee akkasitti jirtanii bar. Namni waa beeku hin jiru sunillee nama waan beeyna jedha yana hin beeyna. Muhammad Shurrubbee hin beeyna ija takkaan nama laalaa jiru abbaan fedhee hin beekne xiqqaaf guddaan hin beeku Oromoo kutaa 11tu beeka akka inni Oromoo qofaaf akka deemu abbaa fedhe beeka dhugaadha laalaa irra waan ta'eef dubbiigaa jirtu sun sirrii miti sun yoo ta'e akka jedhu taate warri akka jedhu sun haa dhaabbatu asirratti garuu baalagee isaan alaa baalagee gartee halkanii guyyaa asirraa wajji baalagee wal loollee haa kennamuu qabu baalagee nasiillee kennamuu akkasii koomandootti. Garuu Muhammad Shurrubbee kana sirrii miti jedhan argaa jira waliin argaa jira gartee ija takkaan nama laalaa jira Oromoo kama takka adda hin baasu
jecha haasaa isaa keessatti illee dogongora isaa dubbatullee na agarreessi. Muhammad Shurrubbee Oromoon ijoolleen karaa bahaara deemtu kulliinis maqaa isaa jirti. Haqa rabbii kanaa yoo dubbanne. Haqa rabbii kanaa yoo dubbanne garuu baalagee nafuu hin qabu. Baalagee nafuu hin qabu. Kutaa fi kutaa walitti naqu isaan alaafee tokkochi. Haqa jalaa. Wallahi ayam galet la waan sirrii jettee maali beektaa amma dhaggeeffadhu waa takka gaafii takka bichaan bareeddu si gaafadha. Ijoolleen arsiitun jechuun ijoolleen wallootun kabaja guddaa qabdi. Akkamiyyoo jette gaafa Muhammad Shurrubbee ijoollee arsiidhaa nam sadi qabanii ijoollee tana miitan taanaan beeka jeeni ijoollee san qabee ijoollee walloo harkaa baase. Ati namni amma gabaabdumatti naagala yaadni kee ati lafan beektu naas siima. Ati biyya kam jiraatta? Ani asnoor jabe keessa jira. Kaambii qaxaabir jechuu yoo dhageesse seenaansi jala waan darbamu santu himama afaan asiitti noon maqaa dhahe gaariimi. Itteef. Waan ergamu san beektami sun jala gala Oromoo mootummaan kaambii godheefi dallaalonni sun dur alsaabituma taama achitti galameeti nama kana keessa nama hamatu jira. Mootummaan ammoo biyyarraa qabee namni kun akka dura osoo hin taane basmaadhaan dhufa. Ati eenyu dallaalli kee? Shurrubbeedha jetta. Yoo shurrubbeen dallaala qaxaabir keessa jiru ta'e warri sun gadi bahuu hin danda'an isaan. Mootummaan gabba'u isaanii hin hayyamu. Herreega mootummatti nyaatan akka nama murtii hidhaa jirutti. Jimaan achi keessa wanni hundi achi keessa raashina keemaa isaanii mootummaatu achi gibbii san keessaa fuudhamaa ni barreeffama. Nama 500 nama 600 fidan jarri kun. Rakkoon ka jiru lafa yaman komatu osoo hin taane dallaala biyyaa nama oofusan nama 10 hoggaa erge 200,000 irraa qabaa kaa'ati faayidaa kee malee jaan 200,000 yamanitti namni buufatu san isaa ergama waan bahara irratti buusan isaa ergama namni kun akka nama oomaan kafalinitti ribaa lammada daangarratti warri immoo asii qeebale kun daangarratti gaafata. Daangaa yoo dhufan ijoolleen abiddaan itti bobbaati waan ta'eef hawaasa Oromootiin walga'e waan ta'eef hin danda'u. Carraan inni qabu gibbii mootummaa akka dirree xayyaaraa jiru san keessatti mootummaa sanuu dhokatee hulaa cufeeti waafoofi waan godhu godhee ilmaan namaa roorisa. Maali hoggaa janiin maallaqaan biyyaatti fidee haga asii fideen hin argannee jira. Sii galee warra san nuti maal goona beetta yeroo isaan nama fidani nama isaanii san bilaash jalaa gadhiifna. Maaliif dinaggeen isaan qaban ummata kanarra jiraami nama tume namootuma san fiddeeti bilisa jalaa goota inni meeqa kasaara 700 500 suudii kasaare yeroo tokko akkana ta'e inni kun ni dhiisaa jechuu garuu warri dhokatee godhu suni warra dalagaa seeran dalagu osoo hin taane jara xixiqqaa ammati bakka daansi ijoolleen xixiqqoon takkan dhattu kan nama jalaan mul'an warra dallaalota jala dhokatee xixiqqaa eenyummaan isaan beekamnetuun sharaa keessatti miskiina akkas godha. Warra maallaqan buufatin warra san irratti duulaa turre godaansa seeran alaa keessatti waan hojjetaa turre beektanii lafa ayyaash jaamtutti maallaqa keenya baafneeti mootummaa lafa saniitti erginee sharaarra gubnee achi yaasaa turre viidiyoo argaa turtanii warri akka obsaa warri akka anas ni beeka. Nuti rakkoo hawaasatii fi hawaasa waa waliin nu fiduu hin qabu. Dallaalli sirraan dalagatu immoo amaanama fuudhe saniin geessa warri immoo nama tumu kuni warra nama agartee yookaan mootummaan keella irratti qabee isaanitti wanni akka milishaa takka jirtiimi irraa nuufi dijaniiniti akka Oromoon jara kana jarri kun dalagaa ol hin deemu achumattumee namarraa buufata sanii achi nama san gadhiisan namni sun lammada nama barbaaddatee deema hattuudhaa jechuudha. Alumarra dabalee shiru beetanii jechuun barbaadee fakkeenya amma ijoollee akka mucaa maatii kanaafa ijoolleen tun karaa riyaadira kiiloomeetira 40 fagaateen garee maafiyaa kan amma keenya nama dargaggee karaa deemu ficcu tanoo warri kun fakkeenya amma kana qallisuu hin dandeessan uummata haroo sanoo jedhuu qabdu gizeen kanaan dandeenyu nuti nama arma bakkaan an jiru tana bira ol darbe yoo bilbilatti dhoonne ilma haadha sale yoo nuun jee deebisaan qabnuuf maaliif namni tokko gabayaa hoggaa bu'ee gabayaarraa erga jaldaaba keessaa gabbahe hawaasatti makame beeke. Wanni nu bira darbee Tigree fi Amaara diina bira darbee ganda Arabatti ol seene kana nuti ganda Arabaa ol hin seennu isaan ganda Arabaa keessaa gad hin dhufani
waan fedhan nuun jedhu barbaadan. Amma Eessa akka asirratti jiru akka gandaara baaqee shaafilan gara mootummaatiin gara hundaa yoo jala buunee hordoftaan ammalaa mucaa kanarraa dabalatee namni 5 yakkamtoota gurguddaadha. ati lafa Suudii ni beekta. Lafa Suudii jechuun Soomaaliyaa fi Itoophiyaa fi Eertiraa walitti. Lafni ati himuu jirtu. Isinirra dabranii mi warri kun? Yoo karaa kiyyaan dhufuu hin danda'an ani na beekan. Taakka jarri waan akkanaa dalagu. Gaddabdisee gaddaman isinirra dabran malee hin dabranii karaa. Hin danda'an Oromoo biran dhufan. Waan dalagan dalaganii jarri yoo kan bahu ta'e karaa biraa jira. Karaa nama tokko lamaan Araboonni si geessee Yamanii fa'aa si kennu jira yookaan saba biraa yookaan Soomaalee yookaan karaa Affaarirra namni kun karaa qaba hillima. Bakka akkasiitiin hulluuqa. Nama tokkooti sila karaa deeme gaara keessarra goreeti yoo nama arge akka nama ol deebi'utti deebi'ee deema waliin beektu taappellaa qaba. Garuu yoo suuraan isaa raanfame bakka fedhetti nama walirratti ergitee ni dandeessa. Saniifu nuti amma akkatti nu laalu jirtan inumaa Tiraampii olii nu laalu jirtaniiru. Nuti birreensa jala ciifnaa roqaa jala bishaan waraabbanna. Nama nu bira gakkute hin beennu. Karaa jiru immoo har'a nama haganatu ol ka'e quba qabaadhaa janii bakka bakkatti bilbilee Oromoon nama hagamtu ol darbe ijoollee akkanatti akkanaati bakka sana waan laalamuun laala irraa. Wanni akkana alagaan karaa jirti firri ol yaa'u jiraan kun tajirtu. Yoon kana achi siin jee anatu soba biraati. Fiishni hudduutti nu hin jiru. Ati hammanuma namni har'a biyyattuu agartee bakka jaartiin ta'e ooltu hin beektu. Nutiin kun basmaa namarraa hin guurru. Kaada godhuu dandeenyu nama daangaa cabsee dhufe karaa achi mootummaa jira xurreerra yaa'ee dhufa ruuzatti kennita. Harceetti kennita daqiiqa isaan dhaataa guyyaa 3 guyyaa 2 dadhabbiin baha inni haalaan dadhabe inni dadhabbiin qabne 2 bulee nama 70-60 geggeessita. Kun warra oofamuu mi beeka anamma waggaa 6 urukkaafni tanan dhufu karaan inni keenya jabaate warra tawakkalataa kanatti deema tawakkalataan Yamanirraa shurrubbee jee dhufu. Erga arma ol darbe hoggaas jiru hunduu Oromoodha hunduu Islaama sabboonas aboo odoo isin jiraatu dhabdani du'aa sa'aat akka godha osoo nuti usi jennuun erga ol darbe inni saamsoongii fudhannaan gandummatti seene. Sa'aat akka du'aa godha jetti. Sa'aat akka du'aa godha aboo deem namni si gate yoo jetteen aboo odoo isin jiraatu dhabdani madaa kana wayin fayyaa silaa akkam taana lafa kana keessa dhakaaf muka malee hin jiru. Silaa eessaa nyaan akkam taana karaa eenyuun nutti akeekaa jira. Gaafa sii deeme garuu baatii takka dalagees doos bitata 300 bilbila siimii 100 takkaan ni bitata 150 shabakaan guuta wanni dalaguun 500 dhumtee beek. Arsii kiingi jija walloo kiingi jija saambira osoo jiru haga gandaa deema duuba kana ilma haadha abbaan dadhabdee deemu. Rakkoo silaa namni gaafa biyyaa dhufe baatii takka baatii 2 sagalee ofii ukkaamsetti maatii isaa baasii irraa baase gargaara dhaloota kana taane. Rakkoo jirtu ni beenna garuu naasii beekan falan qabu gonni abbaa keessa jiruuf ifa. Saniifu dura warra akka kiyyaa kanan rakkoo qabnu irraa baranne yakka qabnus barre. Wanni bilaashuma silaas sigalee. Shurrubbee lama isin bakka sanni bakka sun inaafa wanni nuyi baranne boo Oromoo jechuun nama hin baaftu taakka yoo diinni akka duraan wallaahi duraan torbee lamatti karaa biraatiin guuranii tawakkalataa kana maallaqa irraa naquu gandi soddaa asiin ol baasa xurree wal bira karaa baanii eeggatanii itti dhumnee namatti nu biraatti kufee namni itti du'eeti nama san baafna. Yeroo baafne nyaatee dhugee ganama nu biraa deeme garuu kan wajji dhanne nu biraa kufee beek. Har'a immoo barumsa arganne kiisha keenya nyaachifnaa kiisha keenya wallaannaami wayi namni nu dirquu danda'a. Amma badii nutu qaba yakka guguddaa nutu qaba bakka irraa dhahamnees barre waan ta'es barre namni gaafa gufuun dhootte miila qajeelfata. Shurrubbee asirratti namni si gaafadhu Jawar uummata kan guutuu bakka hin bu'u Jawar fi waanuma gartee ammaas fi udaan gurraachaa fi namoonni akka takka siyaasa qofa maxxansu jira malee takka maxxansu jiru. Nuti gaa dogoggora ta'uu dhageeffatu siif ilma. Qeerransi nuti viidiyoo waraabnee
harqee nama dhorkanne ruuza nama dhorkanne bishaan keenya akka waraabbanne nama goonee nu viidiyoo waraabne Jawaarit dawwaladhu Aslit dawwaladhu Hamzat dawwaladhu Abalut dawwaladhu warra nu dhiibbaa godhu kana dawwaladhu hin jenne ganda arabaa hatimee guuramu namni guyyaa namni hin deemu. Maatu nu cin. Shurrubbee dhageeffadhu. Ilaala ma dubbii jiru. Kijibatu waan biraa qabu jira. No, isin amma akkuma duraan deemu jettanii deemaa itti fufaadha. Amma dubbii qeerransaa irratti huggilama maxxanse amma jiru qeerransa. Huggilama gisee maxxanse ta durarratti qeerransi maal balleesse isaaf shurrubbee waraana gaaraatti namni Oromoon ci qabdu isaanii isaan gaddummaa fi gosummaa keessa jiran iyyee eega maxxanse komeetii lolaa kun yaada Juhaarii mii kun yaada garee waadii dawaasirii. Warra gaddummaatu itti geesse. Juwaar ka dhufe nama wal qaluuf dhufe ma warra Juwaar warra wal qaluuf dhufe ma warra gaaratiif dhufe. Warra wal qaluu dhufe. Warra wal qaluu duuba waan jiruufi nuhu iyyaa turre warra wal qaluu nu biramo nama nu bira qabame moo nama nu bira qabame. Warra gaaraa warra gaaraa riphee lolaa warra gaaraa akka riphee lolaatti jiraatu Oromoo fakkaatan keessi isaanii ergama diinaa mootummaan erge. Warra maalloo je warra Oromummaa nama jibbisiisuuf tokkummaa diiguuf warri ajandaa fi waan qabuun bitti hirmaatu jara sani je. Hayyee. Olola isaati. Sun olola joori. Duuba ati hoggaa miilli na dhukkubu mataa na wallaanta hoggaa mataa na dhukkubu miila na wallaanta akkamittiin sirraa fudhaga. Fakkeenya warri gaaraa yoo akkas juutaatti warri gaaraa warra nama kan ol ficcisu yoo kajuutee warri gaaraa waraanaan baala beekadhu. Hidhattoonni akka keetii fi akka qeerransaa faana. Hakana kanaan qeeqamee jiru kun ololaan jee. Anama bakki inni jiru bakka qeerransaa sanii footoo tara lama dhufee maxxanse. Lama gisee maxxansu. Ha qeerransi bira hin jirre nama hidhee taa'u jiru. Ijoollee qeerransaa tokko nama godhu jiraa jee namatti fidee maxxanse ma jiru. Feesbuuk irratti jechuudha. Hugilama maxxanse. Huggaa duraa qeerransa kana. Nu rakkoo qabdanii bara. Nuti isinitti himne bara. Waan ergamu san ni qabdanii. Hamme. Warra waan halkan biyya Arabaa kun walitti haruusan. Barka jechuun jiru yaadannaan barka tokko jirra. Antimshaashumatti akkuma Oromootti waan san wayii qabdanii. Hin qabdu Oromoon tokko hin qabdu. Saaroo homo. Osoo waan nutti ergitan qabaattanii biyyatti ergitanii bilisa baantan of baaftan taakka. Yoo waan samirra deemee nama haadan namatti buusu qabaattan warri biyya kanaatu nutti harcaasaa oola boru duuftaan duun beekon. Lama. Shurrubbeen badii balleessaa itti waami miseenjarri bilaashii meediyaarra oola nama waa godhe biratti as dhiyeessii maal si godhe inni kana hayyee dubbadhu himadhu kakadhu jetteeti nama addaan galchita. Kana kan hin beeku kana didda. Dhaggeeffadhu. Komiin keenya simbiraa miti bara. Komiin keenya warra gaaraatii miti. Warri gaaraa tuqamuun qabu isinuttu jedhu jira malee warri kaan hattuu jedhu jira nuti agartee. Sunaajuu kaasuwee motora Oromoo bakka bu'anii dubaree. Asumaan darbe warruma nuti merkaza nama 70 nama 60 hoggaa madaa'e wallaannee nyaachifnee galaatti goone kubzii diddam tolfatee ergaa ganama bidda buqqise shaayii keessaa ba'ee armaa ol qajeele warri akkanatti suuraa keenya ergu eessan deeme xayyaaraan dhufe inni nu arrabsu eessan darbe inni dhiibbaa nurratti hojjetu jiru eessan darbe naayimi obboleesso hoonoon of mare malee eenyuun nama raajee bofne. Saniifu waan takka takka yoon jee qoodinsa taha sun dhugaa keeti warroonni waan akkasii oofu sun gartee warruma jawarii honna qabuudhaaf kophee jawarii fi borsaa jawarii baadhatee jalaan deemu malee hawaasa Oromoo guutuu miti meebii akkas juuka jiruusi suninaaf maafi meebii sunu dhimma dhuunfaa isaa qabachuu danda'a amma akka hawaasatti karaa dubbatu jiru nuti warra gartee ganda keessa taa'ee tuma asirraa ijoollee qaqqalu jiru akka mucaa kanaafaadha yoo laguu jiran. Nuti warri komii irraa qabu warra gartee akka mucaa kanaafaadha malee waraanni gaara jiru. Mamlakaa keessa namni wal bira bulee wajjin nyaatee saaraa keessa yaa'ee kuni duriyyee agartee isa biyyatti kophee masgiidaa hatu. Akkas. Rafeen bulu maaliif beennan? Nuun laallatu namni riyaa bira darbe tor mucaan kun amma bakka itti du'e karjiimi. Karjiin riyaadii achiimi. Duba mootummaa biyya kanaati moo lafuma kana guutuu akka dhuunfannu abraa kaabaa diiguu nu seetanii boonu riphee jiraata dhaarra. Nuti maka galgala kana jiru warra kana malee isin
isin ani gaafan isin ijau isin waafi onoodha garuu tinuma isin duuba maal nu gootan amma nu agartee obbo Jawaari wajji likki isin galchi waan ragaalaa kana achirraa isin buqqifna yakka gurguddaa wallaahi waan akkanaa kana dalagoo keessanuu kunoo amma badiidha amma laal mira keessaa beeyti dhugaat akkasii immoo gaa hin dhaaddatan jin malee naan dubbadda naan dhowwin dhiira jechuun dhiira dhugaa jala sararee siimu harki natiin muramuun sodaattu yoo nu waan mattan bakka isin feetanitti ni dhufna garuu yoo immoo namni nu bira dhufuu danda'e karaa hammeenyatii fi hamaan nutti dhuftan nama as dhufe ruuza dheedhii sahanatti nanneeti akka farda abbaa ofitti ruuza dheedhii gajjennee nama nyaachifna haga tollu tolla malee haga bannutti bada dhugaan dhufnaa morma keenya bakka feetanitti dhufnee isinii kennina saan didda ruuza dheedhii qurxumsita abbaa waan biraa feete achi isin kaafna Rubbee akka gaaffiitti wanta kaan sii dhiyeessuufadha. Dhaabni keessan maal jedhama maqaan isaa? akkana kun simbirroon Gosh. atuu dhaaba keenya simbirroorra kaattee deemta amma laal wani jiru hullee isufa fidee maxxas muraajata balfa fidee maxxas ijoollee itti qoomta fidee gisee maxxas aboo abbaa fedhaa maxxansu kuullee fi naanaatiin kaadhimaatiin jaa kuullee fi naanaatiin kaadhimaatiin jaanaan makiinaatti ergee fudhataa jaarsuudha bee maaltu gosi buusa Kota ol deebi. Lalu baca film, mau jalan itu bela. Jaarsuudha bee hool ergadhu. Sheshe nama buuse moo gartee? Lagi, anu ke connection mana? Ifumaaf dhaabni keessan maqaan eenyu jennaan? Silaa maqaan deebisi. Lubbe yoo jiraatte ol deebiime. Irratti mata. Maqaa dhaaba isaanii silaanaa hime eenyu Takka ol deebiin dubbannee bara hangaati haasoytu si caqasuu turre. Obsaan si caqasnee osoo sin dadhabin osoo sin ifatini haasoo keetis waan hedduu waan barree fi waan dhageenye hedduudha qabna saniifuu utaaluun qabdu hedduu galatoomi waan gaarii Inta lebar leensa darbe takka network mal qilleensa darbe maatii miti. Amala sadra dirisa akka keessaniiti amma isin amma dhiiftan turta amma irraanfattani akka keessaniiti qawwee bira qaamii madaafaa fi qawwee fi waan karaara. Akkuma qawweetti haasoo. Fayyaa ta'u lakki. Waan akka sheshe. Sheshe. Wanni akkas godhu maal yoo itti fakkeenya amma bakka san keessallee nama mee warra suu jiru gaafadhu. Warri gaaraa tokko mun ta'u miti ijoolleen suutii hundinuu maaliif jalbeeytaa? Wallahi namu kireedita kanneen yoo dubbanne isaa fi bicaa miidhaa deebiin qeerrensoo ijoollee wal dhageessu ijoollee roorroodhaaf hidhatte malee ijoollee hawaasa miidhuudhaaf gootee miti. Bakka sanitti hawaasni ragaa ba'eef faranduun fiifuu yakkamtuudha isaan yakkamtu godhatee waan fiddu jiru. Sheshe. Mee hanga ammaan tanaa gurbaan kun dubbachaa tureemi? An dhugaa rabbii dubbachuu